Nagaa fi araarri jaalalli waaqayyoo dachaa miliyoonaan haala bakka jirtan hundumaatti isiniif haa ta'u. Saba waaqayyoo dammeetuu biyya jalatti kan argamtanii hunduma keessaniif nagaan gooftaa haa baay'atu. Warri gara kana dhuftanis nagaan baga dhuftan isiniin jechuun barbaada. Maatii kiyya kan turtanis lafa jirtanitti nagaa waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkasuma hordoftoota amantii biraa kan taatanii qaqqaaliiwwan ilmaan Oromoo nagaa waaqayyoo isiniif haa baay'atu jechuun nan barbaada. Waaqayyoo sinaa eebbisuu, eebbifamaa kabajama. Gurra dhaga'u waaqayyoo hunda keenyaaf haa kennu. Qalbiif yaadammoo hubatee hubannaaf ogummaadhaan dubbii waaqayyoo hojiirra oolchuu hunda keenyaaf haa laatu. Waaqayyoo haa eebbifamu. Waaqayyoodhaaf galanni guddaan haa ta'u. Gooftaan maccaa bara jireenya keessanii haa eebbisuu isiniin jechuun nan barbaada. Egaa akkuma guyyaa kaleessa dubbii sagalee waaqayyoo barachaa turre chaanaaliin kun guutumaan guututti dhugaaf dhugaa ba'uudha. Kaayyoon inni banameefis jechaadha. Dhugaa kanaaf immoo akka dhugaa baanu humna isaa waaqayyo nuuf haa laatu. Dhugaanis wangeelaa karaa dhugaa jireenyaa isa ta'e Yesuus Kiristoosiin kan nuti dhugaa baanu. Dhugaa kana dhaga'ee dhaloonni akka gara isaa dhufu abdiif amantii guddaan qaba. Waan na shakkisiisu tokko illee hin jiru as keessatti jechaadha. Har'as immoo dubbii waaqayyoo qabadhee gidduu keessatti argameera. Ayyaana ittiin dubbii isaa dubbisu waaqayyo gooftaan maccaa waaqarraa naaf haa laatu. Isinillee ayyaana ittiin hafuuraaf dhugaa keessa taatanii dubbii isaa dhageessanii itti jiraattan waaqayyo waaqarraa isiniif haa laatu. Dhaloonni dubbii kan dhageenye dhaga'uudhaaf gara kana kottaa waaqayyo laphee keessan haa banu. Sadiinni laphee keessan daangessuu jireenya keessanirraa haa ifatu jechuun nan barbaada. Mootii maccaatiif galanni ulfinni guddaan haa ta'u. Dubbii sagalee waaqayyoo keessaa kaleessa akkuma barataa ture wangeela Yohaannis boqonnaa 4 lakkoofsa 43 irraa kaanee waliin hin baranna. Har'a immoo guyyaa kaleessaa akkuma lakkoofsa jalqabaarraa kaanee waliin barataa turre boqonnaadhuma kana keessa har'a immoo lakkoofsa gara dhumaa waliin taanee hanga 54 kan jiru. Hin baranna jechaadha. Waaqayyoon ayyaana ittiin barannu nuuf laata. Gooftaan haa eebbifamu, haa kabajamu. Ulfinniif galanni guddaan waaqayyoodhaaf haa ta'u. Maqaan waaqayyoo haa galateeffamu. Warri kana hubanne waaqayyo gurra hubannaa isiniif haa laatu jechuun barbaada. Nan dubbisa maqaa Yesuusiin dubbii kana. Ayyaana waaqayyoo ulfina waaqayyoo keessa ta'e nan dubbisa. Isinis immoo hafuura keessa ta'a dhaggeeffadha. Yeroo sanatti jireenya keessan keessattiin hiika laata jechaadha. Mata dureen isaa akkas jedha. Lakkoofsa 43 ceeni Yesuus ilma hojjetaa mootii tokko fayyisuu isaa jedha. Maali? Yesuus ilma hojjetaa mootii tokko fayyisuu isaa jedha. Guyyaa lamman sana booddees Yesuus achii ba'ee kutaa biyya Galiilaa dhaqe. Innumtuu ofii isaatii illee raajiin tokko biyya isaa keessatti akka hin fudhatamne dubbatee ture. Warri Galiilaas gara ayyaanichaatti ol ba'an. Guyyaa ayyaanaa sanaa Yerusaalemitti kan inni hojjete hundumaa waan arganiif yeroo inni Galiilaa ga'ee isa siman. Inni deebi'ee Qaanaa Galiilaa iddoo itti bishaan daadhii wayiniitti geeddaree ni dhufe. Qifirnaahomis namichi mootiidhaaf hojjetu tokko ture. Ilmi isaa garuu dhukkubsatee ture. Yesuus Yihudaadhaa Galiilaa dhufuu isaa yommuu dhaga'ee namichi gara isaa dhaqee Qifirnaahomitti gadi bu'ee akka inni ilma isaa isa du'aatti dhiyaatee fayyisuuf Yesuus kadhatee jedha. Lakkoofsa 48 hin seenne 47 kanan dubbisee 43 irraa kaasee maqaa waaqayyoo waaqa jiraataa kan eebbifame haa ta'u. Kaleessa gara olii keessatti akkuma argine dubartittii mandara Samaariyaa keessa jirtu tokkoo fi furmaan akka ta'e argine. Isashiin barbaacha baate otoo hin taane kan ittiin barbaadu waaqayyo gooftaan lafa sanatti qarqara boolla bishaanii sana biratti ishee argatee ishee akka fayyise isheedhaaf illee wanta icciitii jireenya ishee keessa jiru ifatti akka baase akkasuma furmaanni isheedhaaf ta'ee darbitee dhaloota biraatiif yookiin saba mandaraa sana keessa jiraniif furmaata akka taate hin beekna. Sabni sunis immoo Yesuus Kiristoos guyyaa lamaaf akka isaan bira turu kadhatanii guyyaa lama isaan bira ture. Sanaan booda gara Galiilaatti akka inni darbe hin dubbata.
Galiilaa sana keessattis immoo lafa sanaas dhukkubsataa tokkotu ture. Innis immoo ilma hojjetaa mootii tokkooti jechaadha. Hojjetaan mootii sunis immoo ilma koo du'atti dhiyaatee naaf fayyisi jedhee gara Yesuus Kiristoos akka inni dhufe hin argina jechaadha. Kana keessattiin du'atti nama dhiyaateedha. Nama furmaanni biraa eeggatu utuu hin taane nama du'a eeggatu ture. Garuu Waaqayyo Gooftaan maccaa harki fayyisuu isaa yeroo hundumaa diriiree waan jiruuf fayyisuudhaan beekamaadha. Hojii gurguddaa hojjeta, hojii dinqisiisaa hojjeta. Isa ture isa hojjeta harrayyuu jiruudha jechaadha. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Harrayyuu lubbuun hin fayyine fayyuuf gara Yesuus Kiristoos kootu inni harki isaa siif diriiree jira. Harki fayyisuu Waaqayyoo diriiree jira yeroo hundumaa warra isa amanataniif, warra isa abdataniif, warra gara isaa ilaalaniif jechaadha. Maqaa isaa kan waammate hundumtuu hin oola. Inni gaa ilma isaatiif waan biraatoo hin taane gara Yesuusitti akka inni isaaf fayyisuuf gara isaatti dhiyaateef isa kadhatee jedha. Yesuus immoo silaa isinii milikitaa fi dinqii yoo arguu dhaabattanii hin amantan jedheen. Namichi mootiidhaaf hojjetu sunis yaa gooftaa koottuu mucaa koo utuu hin du'in gadi bu'ii jedheen. Yesuus immoo dhaqi ilmi keesiif ni jiraata ittiin jedhe. Namichis dubbicha Yesuus itti dubbate amanee dhaqe. Gara manaatti utuu hin adeemaa jiru hojjettoota isaa karaatti itti dhufanii ilmi isaa du'aa akka oolee itti himan. Inni immoo sa'aatii mucichi itti fooyya'ee isaan irraa qorannaan isaan immoo kaleessa sa'aatii 7ffaatti dhagna gubaan isaa dhiisee jedhaniin jedha. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifamee fi kan galateeffame haa ta'u. Yesuusii fi galanni guddaan haa ta'u. As keessatti namni suni Yesuus Kiristoosiin namni suni yookiin immoo hojjetaan mootii suni ilma isaatii fi Yesuus Kiristoosiin kadhate akka inni gadi bu'ee furmaata isaaf laatuuf, akka inni gadi bu'ee isa fayyisuuf, akka inni gadi bu'ee ilma isaa isaaf fayyisuuf isa kadhatee jechaadha. Yesuus Kiristoos immoo milikitaaf dinqii argitan malee isin hin amantani miti jedheetu deebii laatee namichi immoo muddama keessa yeroo jiranittiin hin beektu waan muddamee jiruuf waa'ee dhala isaatii fi gadi bu'iiti too mucaan koo hin du'in naaf oolchi naaf fayyisi jedhee yeroo inni itti kadhate hin argina jechaadha. Yeroo inni itti kadhate sanatti Yesuus Kiristoosis immoo dhaqii mucaan keessiif hin jiraata, ilmi kee hin jiraata jedheeni yeroo dhuma sanatti akka ilmi isaa fayyemmoo namni sun gara mana isaatti too deebi'aa jiruutu hin dubbata jechaadha. Maqaan Waaqayyo Waaqa jiraataa kan eebbifame haa ta'u. Har'as namni baay'een dinqii fuula namaa yookiin ija namaatti fooniin akkasitti mul'atutti amana baay'inaan malee hojii harka Waaqayyoo, dinqii gochuu Waaqayyoo hin amanu laphee isaatti jechaadhaan. Namni sun garuu dubbii Yesuus Kiristoos ilmi keessiif hin jiraata jedheen sana fudhatee gara mana isaatti imala eegale. Yeroo inni gara mana isaatti imala eegalettiin karaatti immoo hojjettoonni mootii isatti dhufanii ilmi isaatti fooyya'ee akka jirutti himanii yeroo itti qoratee gaafatettiin sa'aatiitti Yesuus Kiristoos jecha afaan isaa sana keessaa ilmi kee hin jiraata jedhe sanattiin akka mucaan kun fayyee hin dubbataa jechaadha. Maqaan Waaqayyoo Waaqa jiraataa kan eebbifame haa ta'u. Har'as lubbuun amantu yoo jiraatte, lubbuun gaaffii baattee jirtu yoo jiraatte, lubbuun dhibee baattee jirtu yoo jiraatte, dhibee kan kee ta'uu danda'a, kan maatii keetii ta'uu danda'a, kan biyya keetii ta'uu danda'a, kan gola jirtu ta'uu danda'a, kamiin iyyuu haa ta'u. Kamiifiyyuu furmaanni harka Waaqayyoo qofa keessa jira. Harki Waaqayyoo nuuf diriiree jira. Harki fayyisuusaa diriiree jira. Waaqayyo fayyisuudhaan nuuf dhaabbatee jira. Maqaan Waaqayyoo Waaqa jiraataa kan eebbifame haa ta'u. Warra isa amananii, warra isarraa dhagahanii, warra isa dhaggeeffatanii, warra gara isaa ilaalanii furmaata argatan Waaqayyo Gooftaan maccaa anaaf isin haa taasisu. Wanti kamuu yoo isinitti dhufe, wanti kamuu isinitti yoo ulfaate isa gararraa Waaqayyo akka jiru, isa gararraatti Waaqayyo humna akka qabu inni har'a mul'atee nu doorsisu, narra mul'atee nu raasu suni Waaqayyo gad akka ta'e, Waaqayyotti salphaa akka ta'e akkasitti yeroo keessa jiranii baay'ee namatti ulfaata. Haa ta'uyyuu malee Waaqayyo Gooftaan maccaa garuu fayyisaadha. Maqaan isaa eebbifamu. Battalatti jecha tokko itti dubbatee inni fayyise har'as borus bara baraanii Iyyasuus Kiristoos fayyisaadha. Namicha waggaa 38 galaana qarqara ciise sana isaa fi
inni kan eeggatu tokko raafame galaana sana yookiin bishaan naannoo sana jiruuti bakka sana jiruuti. Inni garuu nama hin qabu, namni qabee keessa buusuu hin danda'u yookiin namni isa qabee keessa buusuu hin jiru, ofii isaatii ka'ee immoo keessa bu'uu hin danda'u. Garuu Yesuus Kiristoos gaafa guyyaa isaatti bara dheeraa yoo lafa sana ture iyyuu, yeroo dheeraa yoo isatti fudhate iyyuu, yeroo itti Yesuus Kiristoos adeemaa gara isaa dhufuttiin jecha Yesuus Kiristoos afaan isaatii baase irraa kan ga'e namni waggaa 38 jechuun in ulfaatannaa akkasitti dubbatamu waggaa 8 yookiin guyyaa 8 jechuu miti. Guyyaa tokkoof lama gidduutti ammam akka namni abdii kutatu hin beektu. Gargaarsa Waaqayyoo yoo ta'een ala Yesuus Kiristoos jecha tokkitti dubbate namni sun siree waggaa 38 isa baatte, har'a inni garuu ka'ii siree kee fudhadhu deddeebiin jedhuun siree isaa baattatee gara mana isaatti mala eegalee jechaadha. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Kana seenaa dubbanna toon taane dhugaa Waaqayyoo, dhugaa dubbii Waaqayyooti. Dubbiin Waaqayyoo immoo humna qaba, billaa gara lamaan qarame caalaas qara qabaa jedha wangeelli. Dubbichi humna qaba, dubbichi humna hojjetuuf keessaa qaba. Dubbichi wanta muramuu malu hin mura, dubbichi wanta gubachuu malu hin guba. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Jireenya namaa keessaa kan gubachuu malu gubee, kan buqqa'uu malu buqqisee, kan muramuu malu muree, kan biqiluu malu immoo jireenya namaa keessatti biqilchee dagaagsa. Dubbiin Waaqayyoo waan hundumaa gochuuf isa aboo qabu, isa humna qabudha. Maqaan Waaqayyoo Waaqa jiraataa kan eebbifame haa ta'u. Lubbuun furmaata dhabdee, lubbuun furmaata barbaaddu gara isaa kootu isa harka jira furmaanni. Baasitti ulfaatee furmaanni Yesuus Kiristoos duwwaadha. Jireenya bara bara argachuuf gara isaa dhufuun, akkasuma fayyina foonii argachuuf gara isaa dhufuun, eebbifamuuf gara isaa dhufuun hin barbaachisaa jechaadha. Namni eebba guddaa soorummaa hedduu qabaatee nagaa hin qabu yoo ta'e soorumni sun maamiti jechaadha. Hin darba yeroodhaaf. Garuu amma jiranitti nagaa qabaachuu waan hundumaarra hin caalaa jechaadha. Nagaan immoo kan argamu Yesuus Kiristoos keessa qofaadha jechaadha. Kanaaf gara isaa koottaa nagaaf boqonnaatti jiraadha. Aara kan sin galfachiisu Waaqayyo harka isaa diriirsee sin eegaa jira. Gara isaatti deebi'aa jechuun nan barbaada. Gara isaatti deebi'uun yaada garaa fi geeddarachuun gara isaa ilaaluun furmaata argachuudha. Maqaan Waaqayyoo ulfaatu. Waaqayyoodhaaf galanni guddaan haa ta'u. Lakkoofsi 53 akkas jedha. Yommus abbaan mucichaa yeroo itti Yesuus ilmi kee siif ni jiraata ittiin jedhetti ta'uu isaa hubatee, kana irratti inni namoonni isa hundinuus ni amanan. Yesuus Yihuudaadhaa gara Galiilaatti erga deebi'ee kanaan milikkita lammaffaa gochuu isaatii jedha. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Gooftaan galata guddaa haa argatu. As keessattiin namni suni hin qorate, hin iyyaafate, hin gaafate, ofiisaa ilma isaa manatti dhiiseetu siribama manatti dhiisee Yesuus barbaacha kan inni deeme. Isanni barbaacha deeme sana immoo Waaqayyo furmaata laateen maaliin sagalee isaatiin. Har'as sagaleen jechi tokko yeroo ba'uttiin Waaqa biraa haa ta'u malee, arraba Waaqayyo jecha Waaqayyoon biraa ta'e haa ta'u malee hojii hojjeta. Kan cabsuun malu cabsa, waan ijaaruun malu ijaara. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Yeroo itti qoratutti saatitti Yesuus Kiristoos mucichi siif hin jiraata jedhe yookiin ilmi kee siif hin jiraata jedhee sanattiin akka ta'e hin hubate. Namoonni isa wajjin jiran hundinuu illee maal ta'an hin amananii jedha. Maqaan Waaqayyoo haa ulfaatu. Yesuusiif galanni guddaan haa ta'u. Harki Waaqayyoo diriiree innaa namni tokko fayyu karaa isaa Waaqayyoo inni isa fayyise suni anas mee hin fayyisaa kan jedhu kan biraas in amanaa jechaadha. Fayyuun kee ofii kee qofaaf otoo hin taane mandara gati keessattuuf biyya keefillee furmaata si ilaalee namni gara gooftaa dhufuu danda'a jechaadha. Jireenya keenyarraa, deemsa keenyarraa namni waan baay'ee hubata. Dhuga baatii keenyarraa namni waan baay'ee hubata. Kanaaf gochaa Waaqayyoo dhoksuun hin barbaachisu. Baasanii mul'isuu dubbachuutu barbaachisaadha. Erga isheetii anis nan fayyaa, erga isaatii anis nan fayyaa, Waaqayyo erga ishee fayyise anas na fayyisa kan jedhu sammuu namaa keessatti uumama. Namni immoo mudannoo tokko narra gahe yookiin tokkoffaa namni fayyaadhumatti too jiru lapheensaa bitamee gara gooftaa dhufu jira. Namni immoo karaadhuma Waaqayyootiin gara namaa dhufu ta'ee dhibamee rakkina garaagaraa keessa darbee lapheensaa achi keessatti cabee gara Waaqayyoo dhufu hin jira jechaadha. Achi keessatti garuu dhalootaaf karaa ta'uun anaaf isinirraa hin eegama. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu, haa kabajamu. Lakkoofsi 54 akkas jedha. Yesuus Yihuudaadhaa gara Galiilaatti erga deebi'ee
nuuf dubbisee ragaa. Erga garsanatti deebi'ee milikkita gochuun isaa si'a lammaffaadha. Milikkinni jalqabaa inni godhee Qaanaa Zagaliilaatti bishaan gara daadhiitti jijjiire. Kuni milikkita jalqabaa yookiin dinqii jalqabaa mandarra sana keessatti ta'eedha jechaadha. Inni kun immoo jecha sagalee ba'een inni sunis sagaleedha. Nan akkas jedhu hojjettoota achi keessa jiraniin gaanota sanatti bishaan guutaa jedhee waan inni jedheen sana raawwatanii bishaan immoo gaanii sanatti namni maal ta'e gara daadhiitti jijjiirame yookiin immoo gara wayiniitti daadhii wayiniitti yerootti jijjiirame geeddarame arginaa jechaadha. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Asittis sagalee baase sagaleen inni baase kun immoo nama sana lafa inni jiruttiin fayyina isaaf ta'ee jechaadha. Maqaan Waaqayyoo haa ulfaatu. Dubbiin olii dhufe humna qaba. Dubbiin olii dhufe hojii hojjeta. Kaleessas Qaanaa Zagaliilaa keessattiin iddoo sanattiin mana cidhaa sana keessattiin hojiin ni hojjete sagalee Waaqayyooti jecha isa biraa dhufeedha. Ni kana godhu Waaqayyoo maqaan isaa hajajamu haa kabajamu. Ulfinnii fi galanni guddaan Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Itti fufneen dubbifanna. Waaqayyoodhaaf galanni guddaan haa ta'u. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu haa kabajamu. Boqonnaa 5 keessattiin silallee irra isaa dubbata akkuma ture. Nuuf nan dubbisa akkas jedha. Yesuus bishaan Beetisaata bukkeetti dhukkubsataa fayyisuu isaa jedha. Yeroo kana booddee ayyaanni warra Yihuudotaa ture. Yesuus Yerusaalemii ol ba'ee karra hoolaa isa jedhamu isa masaraa mandaraa Yerusaalemitti galchuu bukkeedha. Bishaan kuufamaan afaan Ibraayisxiitiin Beetizaataa jedhamu tokko ture. Bishaan sana biraa godoo balbala 5tu ture. Namoonni dhukkubsatan baay'een warri jaaman warri naafatan warri dhagni isaanii garri tokko du'es godoota sana keessa ciisanii yookiin raafamuu bishaanichaa hin eeggatu turani. Ergamaan Waaqayyoo yeroo yerootti golba bishaanichaa keessa lixee isanii raafamuu isaa booddee namni dura bishaanicha keessa lixee dhukkuba isaa kamitti iyyuu in fayyaa ture. Namni waggaa 38 dhukkubsate tokko achi ture. Yesuus yommus namicha dhukkubsatee ciisu sana argee yeroo dheeraa hammana ga'u dhukkubsachuu isaa erga beekee fayyuu barbaaddaa jedhee isa gaafate. Namichi dhukkubsataan sun gooftaa bishaanichi yommuu raafamu kuufama bishaanichaa keessa nama naa buusuu hin qabu. Ofii kootii immoo utuu ani itti rakkadhu namni biraa na dura keessa lixa jedheen deebiseef. Yesuus immoo ka'i siree kee fudhadhuutii adeemii ittiin jedhe. Namichi achumaan fayyee siree isaa fuudhee achi adeeme. Guyyaan namichi kun fayyee guyyaa sanbataa ture jedha. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Lakkoofsa 9 kanan dubbise. Kana caalaa yooti fufaadhe gaariidha. Yesuus Kiristoos kabajamu akkuma sila irra keessa isaa dubbachuudhaaf yaalattiin lafa kanattiin Yesuus Kiristoos guyyaa ayyaanachaa sanattiin gara Yerusaalemitti akka ol ba'ee hin argina. Ol ba'ee immoo naannoo sanattiin bishaan maqaan isaa Beetizaataa jedhamu achi akka ture. Bishaanota sana bukkee immoo godoo balballi 5 akka naannoo sanarra ture hin dubbata. Namoonni dhukkubsatan baay'een isaanii kan jaaman kan naafatan qaamni isaanii garri tokko kan du'e lafa sanatti akka argaman hin dubbata jechaadha. Isaan achitti argaman kana garuu maal barbaadu? Furmaata barbaadu, fayyina barbaadu, hiikamuu barbaadu, kan naafatan kan diriirsuu, kan jaaman akka argan kan godhu, warra qaamni isaanii gar tokkeen irraa du'e immoo kan fayyisu harka Waaqayyooti jechaadha. Golba bishaan sana ergamaan Waaqayyoo yeroo gara yerootti dhufee akka raasu hin dubbata. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Yesuus Kiristoosiif galanni guddaan haa ta'u. Namni waggaa 38
achi bishaan sana bukkee immoo ciise ture. Isa kana keessatti fayyina barbaada, furmaata barbaada lafa sana dhaqee Yesuus Kiristoos gaaf tokko immoo deemaa gara lafa inni jiru sana dhaqe. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin nan jedha. Faanni Waaqayyoo lafa isin jirtanitti, lafa isin argamtanitti adeemaa gara keessana dhufu. Furmaanni isiniif haa ta'u, hiikamsi isiniif haa ta'u, fayyinni isiniif haa ta'u. Maqaa gooftaa Yesuusiin fayyaa. Lubbuun dhukkubsattee jirtu, lubbuun maatiin keessan dhukkubsattee jiru, lubbuun furmaata barbaadan eessaanan furamaa, eessaanan furmaata argaa jettan akka nama kanaan Yesuus Kiristoos fayyuu barbaadaa jedhee gaafate. Innis immoo sababa fayyuu hin dandeenyeef dhiyeessaa ture. Garuu Waaqayyo si'a tokkotti dubbatee furmaata isaaf laate. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Har'as Waaqayyo dubbatee inni furmaata namaaf laatu, furmaata isiniif haa laatu, furmaata nuuf haa laatu. Maqaan Waaqayyoo haa ulfaatu, kabajamu. Mootii maccaa galanni siif haa ta'u, ulfaadhu, kabajami. Sanamatti dubbattu, sanama argitu eebbifame. Maqaa gooftaa Yesuusiin eebbifame.